Shamaa akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo qophii guyyaa irraa raadiyoo abbaa torbeerraa qabannee dhiyaannee jirraa nu hordofaa. Akkuma hundi keenya beennu torbeen darbee Oromoof torbee gaddaa isaa hamaa ture. Anaan dabalatee namoonni miliyoonaan lakkaa'amnu amanuu dadhabnus garuu Hacaaluun deebi'ee dhufuu waan dideef amanuun dirqii taate. Weellisaa beekamaaf jaallatamaa kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa sirba qofaan osoo hin taane akka rogeeyyii sabaa yookaan aktiivistiitti illee ni beekama. Boodana kana TV irratti dhiyaachuun xiinxala dhedheeraa kennuun beekamtii guddaa argachaa kan dhufe Hacaaluun haasaa inni dhiyoo kana TV irratti taasiseen sirna bulchiinsa Koloneel Abiyyii fi weerara nafxanyoonni Oromiyaa irratti geggeessaa jiran jajjabeessee balaaleffachuun isaa xiyyeeffannoo jala isa galche. Disiidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa? Eentati? Namicha nami hattuu. Sirna bulchiinsa Koloneel Abiyyoot keessatti nafxanyaan akka malee caasaa diriirfachuu fi Abiyyoot nafxanyoota ijaaraa Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi gidirsuun sirrii akka hin taane akkasumas wantoota xiinsammuu Oromootti bu'an hojjechuun Abiyyoot artist Hacaaluu Hundeessaa baay'ee aarse. Fakkii yookaan suuraa Minilik doolaara miliyoona 10 akkasumas kan Haayila Sillaasee miliyoona hedduu itti baasuun masaraa mootummaa keessa kaa'uun dargaggoota Oromoo dhugaan barsiisa jechuudhaan tuffii saba Oromoof qabu mul'inatti ibsate. Waggaa darbe jechuun 2019 Koloneel Abiyyoot weellisaa Hacaaluu gara waajjira isaatti waamuun amma booda bulchiinsa koo qeeqxee jennaan daqiiqaa tokkollee siif hin kennu jechuun Hacaaluutti dhaadachuu keessa beektonni ni dubbatu. Akkasumas kitaaba irratti illee barraa'ee jira. Maarri Hacaaluun haasaa isaa isa dhumaa yeroo nuuf taasisutti Minilik hattuudhaa harreen dhufee farda Oromoo hatee dhimma itti ba'aa ture. Sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwatee namni kun yakkamaa isa hamaa waan ta'eefi suuraan isaa masaraa mootummaa keessa taa'uun siidaan isaa ammoo mataa uummata Oromoo irra dhaabbachuun sirrii miti jechuun artist Hacaaluu Hundeessaa gadi jabeessee morme. Abiyyoot Kaasaayee yookaan ammoo Abiy Ahmadiin kan beekamu akkuma dhaadatetti guyyaa sadaffaa isaatti urjii saba Oromoo kan ta'e artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajji 29 2020 nu jalaa galaafate. Aduun wiixata yookaan dafnoo galgalaa Hacaaluutti dhiitee osoo hin bariin hafte. Ajjechaan suukanneessaa Hacaaluu irratti raawwatee tasa waan ta'e osoo hin taane ergaa Hacaaluu ajjeesanii booda maal akka godhan tokko lamaan karoora baafatanii kan dhufan nafxanyoonni. Kanas tokko jedhanii hooggantoota siyaasaa Oromoo fi rogeeyyii sabaa kan ta'an tokko tokkoon funaananii mana hidhaatti guuruu eegalanii. Itti aansuun ammoo miidiyaalee Oromoo saamuu, cufsiisuun Oromoon odeeffannoo akka hin arganne taasisuun. Kanaanis osoo hin dhaabbatin gaazexeessitoota Oromoo jimlaan guuranii mana hidhaatti naquu eegalanii. Sadaffaan immoo intarneetii cufuun Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa akka waliin quunnamne gochuun saba Oromoo dukkana keessatti duguuggaa sanyii irratti raawwachaa jiraachuu mootummaa Abiyyoot addunyaa gabaasaa jira. Oromoo addaan qoqqoodanii bituu abboota isaaniirraa kan dhaalan Abashoonni har'as kanuma nurratti raawwachaa jiru. Amboon dur gaafa roorroon saba isaa irra ga'u jasukkuummatee hin beekne. Waggaa lamaas yeroo obbolaan isaa mana wajjin gubatan, yeroo lammiin xiyyaaraan haleelamuu, keemikaalitti biifamuu, dubartiin ulfaa ajjeefamtu, dargaggoon Oromoo akka malee dhuman, akkasumas yeroo Oromoon yakka tokko malee maanguddoon Oromoo balbala isaanii duratti dhuman Amboon afaansaa qabatee achi galagalee taa'ee Niwuyoorkii ta'uudhaaf eeggataa ture. Sunis osoo hin ta'in hafee Amboon salphina guddaan haguugamtee jirti. Amboo siidaa wareegamtootaa isiniif dhaamnanni jedhan sun hafee har'aa Amboon ilmaan ishee sirnaan awwaallachuu hin dandeenye. Amboon har'a osoo hin taane kan ajjeefamtee salphinni itti haguugame gaafa Amboo Niwuyoorkii isiniif goonaa siidaa wareegamtootaa isiniif dhaamna jedhan Amboon hanga qullaa buusuutti ol ka'ee harka reebaa ture. Gaaf sana Amboo awwaalanii galanii.
Har'a kun hunduu hafee Amboon gadda layyoo fi salphina guddaan boquu ishee gadi cabee jira. Siidaa wareegamtoota Amboodhaaf dhaabuun hafee har'a Amboon goota ishee illee sirnaan awwaallachuu hin dandeenyeen. Egaan kan darbeeraa gadda guddaa akka Oromootti nurra ga'e kana irraa dandamannee weerara Abashaan nurratti bante kana ofirraa fonqolchuun yeroonsaa amma. Gantoonni ilmaan goobanaa wareegama Hacaaluu gara sharafa maallaqaa fi bu'aa siyaasaatti jijjiirachuuf yaaluun isaanii uummataa fi artistoota Oromoo dallansiiseera. Hacaaluun obboleessa kootii hiriyyaa kootii wajjin guddanne jecha qondaalaa fi miseensa paartii Bilxiginnaa kan taate Aadde Biraanee Beekaa warra Itoophiyaa diiguu barbaadutu Hacaaluu ajjeese jechuun siyaasaaf itti fayyadamuun ishee uummata Oromoo daran mufachiise. Hacaaluun ilma hundaati. Hacaaluu ajjeesuun qabsoo Oromoos duwwatti deebisuun hin danda'amu. Hacaaluu ajjeesuun biyyittii Itoophiyaa jedhamtus diiguun hin danda'amu. Garuu ofumaaf diigamu. Warra Hacaaluu nyaate ofumaaf nyaatamu. Ofuma isaaniitiif eenyus haa godhu eenyu kaayyoon isaanii milkaa'u. Ofiif ofitti gabaabsanii sakaalla ofitti gabaabsanii. Kaayyoon Hacaaluu garuu onnee keenya keessa jira. Impaayerri Itoophiyaa diigamtee Oromiyaan walaba taate yookaan ammoo Itoophiyaa haaraa ijaaruuf kan fedha qabu saba Oromoo qofaa akka ta'e beekamaadha. Maarree Biraaneen Oromootu Hacaaluu ajjeese jechaa jirti. Ishee qofaas osoo hin taane bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaallee afaan guuttatee TV'tti ol ba'ee Hacaaluu kan ajjeese Oromoodha jechuun tuffii saba Oromoof qabu agarsiiseera. Artistoonni ilmaan Oromoo garuu aarii fi gadda guddaan gaddeebitiitu siyaasaaf itti fayyadame malee Hacaaluu eenyu akka ajjeese ni beekna jechuun bitamtoota ilmaan goobanaa balaaleffataniiru. Hacaaluun afaan isaatti dubbata malee garaan isaa waraqaa qulqulluudha. Dhiira eeboo harraabu. Dhiira onnee sibiilaati Hacaaluun. Gaddeebiitu siyaasaaf itti fayyadama. Nu gaddeebiin taanu seenaa Hacaaluu nagaa haa ceesifnu. Waan jedhamerraa hin sharafnu. Waadaa nutti Inumaan tiksee malekuulatoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee maleyaa lammii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa nuuru fajedey. Alagaan alaguma maaltu walagaadhaan fira jedhey. Obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee. Roorroo ormarraa dhufte. Roorroo diinarraa dhufte maaltu namaa dhoo abbaa dhoowwata malee maaloo. Biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibay. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama narguu jaran. Caamsaa dhufta moo birraa ayyaasa wileenkoo saayya nobori. Caamsaa sin dhufnu birra. Caamsaa sin dhufnu birra kin dhufnu kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii furdannaan albeedhaan nu fixanii maaloo. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Ammas dogongora kaleessaa irra deebnee akka hin hojjenneef of eeggannoon socho'uu qabna. Kanaaf ammoo dogongora kaleessaa irra deebnee wal yaadachiisuun dirqama ta'etu argame. Qabsoo Oromoon ilmaan isaa 5,000 walitti gabbaree wayyaanee aangoo irraa ari'ee dabarsee kan gurguree ilmaanuma Oromoo ta'uun beekamaadha. Abbaan qabsoo ana hoogganaan keessan ana jechuun miidiyaa uummataatti dhimma ba'uun halkaniif guyyaa of dhaadessaa kan turan namoonni kunneen
diina guddaa saba Oromoo kan ta'e nafxanyaa afra godhachuun sabboontota ammoo diina godhachuun dabarsanii qabsoo Oromoo harka diina buusanii. Miidiyaa uummataa akka fedhanii fi gara barbaadanitti oofuun waltajjiilee garaa garaa irratti nyaapha qeensa nutti yaafataa jiru dhiisanii qabsaa'ota haqaa Oromoo balaaleffachuun alagaa wajjin jechoota alagaatiin waraana bilisummaa Oromoo arrabsuu fi xiqqeessuu hojii guyyuu godhatanii itti bobba'anii. Uummanni Oromoo bilisoomeera. Ani bilisoomnee kajee baadrii harka kenna ibsatee haalaalu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisus bilisummaa kana kan lafa qabsiisu. Oromiyaa saamicha irraa hambifne kana kan misoomsu. Nagaa keenya kan nu eegsisuudha. Jaarmee bilisa baasus hin barbaannu. Waraana bilisa baasus hin barbaannu. Uummanni Oromoo hin barbaadu. Uummanni Oromoo kan barbaadu. Uummanni Oromoo kan barbaadu amma waraana nagaa biyya keenyaa nu eegsisu. Waraana yoo aggaammin ollarraa fagoorraa dhufte nurraa ittisu. Waraana hattuu nu keessaan deddeebitu qabee seeratti dhiyeessu kan barbaadu. Nu kan barbaadu poolisii Oromiyaati. Qeerroon uummanni keenya sirna wayyaanee ari'ee amaanaa kan itti kenne hoggansa Abiyyi Ahmaditti ODP'tti. Arrabsuu fi xiqqeessuun osoo nafini gama mootummaa nafxanyaa goruuni maqaa jaarsummaatiin waraana bilisummaa Oromoo hoggana isaa osoo hin dubbisinii miseensa jala jalaan sossobanii galchuun dabarsanii gara mootummaa nafxanyaatti kennuun galaafachiisaniiru. Namoonni oolmaa guddaa hanga kana ga'u nafxanyaaf oolan garuu har'a dabareen isaan geessee kiyyoo nafxanyaa keessa seenanii mana hidhaa jiraachuudhaan gaabbiidhaan quba ofirraa nyaachaa jiru. Kanarraas barnoota argachuun hafee har'as qabsoo Oromoo butanii gara dabarsuu fi biyya halaa ta'anii anatu qabsoo Oromoo hoggana jechuun wal muuduuf wixxifachaa jiraachuunis dhaga'amaa jira. Gareen amma anatu si hoggana jechuudhaan biyya alaarraa wixxifachaa jiru kun gareema warra kaleessa qabsoo Oromoo fuudhee harka nafxanyaa buuse ta'uunis bira ga'amee jira. Kanaafuu Oromoon irraa of eeggadhaa isiniin jenna. Hogganni Oromoo biyyuma keessa malee biyya alaa ta'anii Oromoon hoggana jechuun waanuma hin fakkaanneedha. Tokko dhuufuun dhiirummaadha, lama dhuufuun ammoo gadhummaadha akkuma jedhame sana. Oromoon yeroo lammataaf goyoonfamuun ammas salphina hamaa keessa bu'uuf teenya. Kanaafuu of eeggadhaa isiniin jenna. Osoo waraanni bilisummaa Oromoo ka'umsa jabaatiin hoggansa dinqisiisaa kennaa jiru carraa miidiyaa argatanitti dhimma ba'uun anatu si hoggana jechuudhaan ammas Oromoo burjaajessuuf yaaluun fafa ta'uu quuqamtoonni sabaa jabeessanii balaaleffatu. Gangalate Bangkondo amu Nalala kadete Imboina yoko Andina warana Utubatinafno Wadi wadinkana Adili Rambosi Lapa Gangalate Bangkondo amu Nalala kadete Imboina yoko Andina warana Yutubatinafno Wajib saja.
Bela ede bote Wananya dodabe Masane rampadu Wanante kadarbe Ayo ko bontuko Nada tigalato Irana nanyate Tunan sadakaku Bela ede bote Pananya tudabe Akane rambatu Wanangke sadarbe Ayo ko bontuko Nada tigalato Mananu nyate Tunan sadakaku Kirana nyate Tunane gabaku Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Furgaasaa Warraaqsaati. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.